si fediteetin account teeti kenneef account teeti rabase yo account rabasu ndendenya wallahi biyya dawalti mallaka hangas nagalcha account abdi ragasatti dimma kheti yechu tigal me khadate bochisu jiru khadate buqisu jiru arrakuno warra sabakhana sagaleetu jiru jawr maammatiin hangal faarsee bulan qoma dawate faarsee bulan duraanif qaanfatee manatti oldacheewun qoma dawateeti arrabaan akkana mucuq hayyoota oromoo godhu jira jechuudha sadarkaa gartee mararaa guddinaa nama guddaa san sigale jaarsatoo torre ejanii arrabsanitti sadarkaa sanii gaheeti gartee hayyoonni oromoo xiqqaataa jira jechuudha sigale ati garuu wanni ati bakkee ati ooltu bakka biroo wanni ati dalaydu waan birooti jechuudha sigale damni si qabsaa kunis lubbu qaba ni gahee jechuu gartee nama gahee ina fi beeku qabdan sigale ajanda dhufee hayyoonni guutuun irraa gartee ummata afaan kaayee ummata sagalee ka walii ta'u godhe san hagamta akkatti balleessitan sigale hagamta akka balleessitan kunni barbaachisa yoo ijoolleen duriyyee waan akkanaa dalaydu goota kiyyeetti mirga keetii adeemu jala deemu nuti ummata keenya hanga nu dhagoo wajji jiraannaa jechuudha tokko lamaanuu dhageenyaan sigale sanii wajji bilisummaa filannaa jechuudha sigale bilisummaa filannaa jechuudha idaawwanni shorti memorii guruba namichi isin hinjuu fedaan nama kanaa kana ta'uu isin argisiisa ummata abbootii warraa kuma 20 oliitu arsii keessa buqqee gaara keessa ciciisu jira qabeenya biliyeenaan lakkaa'amuutu gubatee daaraa ta'e namoota gartee biitti arkachuu hin dandeenye du'ee lubbuudhaan dabre sigale tokkummaa hawaasa keenyaatu bifa amantiitiin durriyyeen gartee dhuftee cherchii gubdee gartee ergamtuu warra deeninnatiin dhuftee cherchii gubdee tokkummaa ummata keenyaa diigame memma kanarratti fokus godhumoo haala gartee ijaarsa kanarratti xiyyeeffachuudhamoo haala tokkummaan ummata kana deebisnee qubsiifannurratti xiyyeeffachuudhamoo haala kaduu gumaa baafannurratti xiyyeeffachuudhamoo haala hidhame hidhaa baafannurratti xiyyeeffachuudhamoo sigala hay nama akkaawuntii banateeniin gubadhee na gargaaraa jee fedhiidhaan namni maallaqa chittoo jiru sigala kanaan ajandaa kana wal burjaajeessuutu irra bareedame sigala saniifu ummanni keenya please dhaabbadhaa ilaala namallee ifin tuffachiisina namni isinii qabsaa kun hawaasuma akkanaatiif gatii kafalaa jeeti ifi woboon gaara keessaa jirtu sunillee arra tarkaan fi woboon fudhachuu jirtu way quba qabda sadarkaa jeneraal alamushee daggafee gabbahee sigale hijaab hifanne baay'anni biyyattii guutuun kan silaa mana barnootaatiin jaaru kan silaa yuunivarsiitiin jaaru kan silaa daandii bu'uuraalee misoomaatiif oolchinu waraana harkan nurkaa dhume jee sigale nageenyi buu qaba jette joollee gatii si kafaltee sadarkaa tanarratti gartee akkana diina waywaachisu jirtu tana sigale joollee tana takka sibira gatiin qabdu warra taaptaapi warra maaree kana kun olaa goonni keeda ala wahin dandeemu nuwaatu saayiba kiyya tokko faa aslii faa Kim Jong jedhaniin siin Kim Jong namicha Noorzi Kooriyaa la ilaha illallah rasul baruma akkam keessa jirra baruma akkam keessa jirra sigale naangaluu jechuudha garuu barra kun inni dabra inshallah seenaa fi mootii sigale seenaa barakkasii osoo namni gartee asii hayyoonni rakkatee yaa rabbi ummanni kun baduuf deema aadaan isaa baduuf deemti safuun isaa baduuf deemti dangaan isaa sarbamuuf deema yaa rabbi ummata kana jennee barway waachuu turre dirqitti yaa rabbi nu dhagee rabbi seef ummata oromoo godhe jenneeti seenaa hayyoonni kitaabarraa katabuu deema jechuudha kitaabarraa katabuu deema jechuudha yaa deero ani hanga beekumsa kiyyaatiin isinitti hanga beekumsa kiyyaatiin isinitti ambiti ijaaramaa jirti kawal diigaa jiru kawal xiqqeessaa jiru hayyoonni dafagaachaa jiru hayyoonni gartee wal iddutti ajaa dabalaa jiru hayyoota oromoo qofa
beeytota Oromoo qofa qabaattota Oromoo qofa ambitii khartee qaallicha kanaa wajji dalaguu fi muka jirullee wal quba qabdi ka diyaaspoorallee guutuu wal quba qaba ka cherchillee wal quba qaba ka masgiidallee wal quba qaba isinuma ka cherchii wal quban qabu ka masgiidaa wal quban qabu hujiin teessa walirra bobbahu wal xiqqeessu wal gabboosudha jechuudha garaa wal madeessu sigale tokkummaan kee daranuu akka zeeroo deebitu firratti hojjechuudha jechuudha sigale heddumminni nama miidhaan Oromoo irratti hin argee sigale Tigreen arra diina keenya jaalannee jibbinuus gartee bakka isaan jabina qabaniif fakkeenya irraa fudhachuu qabna jechuudha osoo biyya alaatiif Ameerikaa fi hundi ibsa rabbaasaniiti barboonuti hawaasa guddaa kana Ameerikaa dhiisiiti Keeniyaanuu ibsan duratti hin baafne bar Ameerikaan ibsa sirra baasuu jechuun ciminaa bar osoon ibsa rabbaasanii ciniinnatanii gartee daangaa sababii sigale ummata fi habuuqeef Gabratsiyoon baraarra osoo Abiyyi wajji walii galee akka fedhetti gartee Tigraay tana bashannanee eenyu ol jiraachuu danda'a bar sigale abadan osoon daangaan Tigraay sarbamee jiru osoon daangaan Tigraay qabamee jiru abadan bilziqinnaa wajji waliin galu jeetti deema ati arra gartee gurraa dhaamolee kenniteeti muyyaalee kennitee cinaasan kennitee sigale olii tanaan karrayyuu kennitee Amaaraaf sigale asirraa afaan bantaa jechuun akka waan gartee qabsaa'an si malee hin jirre akka waan beekan si malee hin jirre sigale mee laali mee nama biroo laali ati if laali mee dhaabbadhuuti ati if laali mee jara keenya eessa jirra maal jirra maal godhu jirra jaati mee gabbu'aati if laala yaa jara keenya Oromoo amma ifiifuu gandaan adda facaaftanii TikTok kanarratti sigale kaan mukooli guursiftanii kaan gartee kana Oromoo dirqiidhaan amma gartee walitti dhiibu jirru tana sigalte amma fiddanii dubbii sheekotii manzara asidduu nayxanii jechuudha marti sheekotii manzara guutuun Abdii Raggaasaa qofaa miti guutuun isii namni guyyaa dheeraa shamarran Oromoo kana hin boochifne kun maallaqa irraa nyaachuun kun onnee isii gartee siin jaaladha jechuudhaan zarafuudhaan baramma sheeticha isin profaayila godhattanii way goota keenya jettanii hoggii inni ilaalu waa himu akkatti imimmaan buuftan kadhalaa Oromoo anjaartiin qabu jee kan ilmaan meeqa qabu janaajjanee boodarra ilmaan san jalaa isaanummaan ammaas intala sanitti erganii dhalaan dalagaa dhiiftee gadhiiftee biyya Arabarraa galaa jirti bar maraatte sheekotii kasii jira bar tun hundi nu bira dhufti nuti beenaa gowwagga ifadha jennaan nuti nama ajandaa kanaa oofuu miti nama ajandaa kanaa gartee hawaasa keessa naqee hawaasa wal jibbisiisuu miti dantaatee jaalatte dantaatee birrii kee nyaachifte dantaakee ajandaan arra isin waliin fixxan kun nama 4 bira dhaqee sigale nama 4 bira dhaqee nuti beeymagan nuti masa'aatii gartee nama fedhiidhaan maallaqa akkaawuntii nama naqee irraa haasoo nu irra jirru beeymagan nurraa deemaa janiini firraa oofanii jechuudha nama asirraa waa dubbatu kana hunda ajandaan bira dhufa sigale namni garuu tokkummaa sabafii filata ajandaa sabafii santutti qaaliidha ajandaa sabafii kana jijjiiruu irratti abadan zirziriin hin jirtu nuti nu bira warra akkasiin nu dhufee sheeyabalu kana kunoo sheeyabalu kana na godhe gaafa isa jaalattu wayin uummadeette gaafa isa nyaachiftu kunoola warri ajandaa kana jaalatu khara biyya Arabaa kana jira jennee Kaayiroo fi Qatar kana qajeelchine sigale isin amma haareetti bakka sigale akka waan ajandaan kun biyyuma takka guutuu cabee malee bakka ogii hiccitiin sheekhaa takka gabbaate nama hiccitii kana Kim Jong keenya way ma biyyuma cabee malee sigale hin jettu jechu adeero saba sagalee walii ta'uu kanarratti nama meeqaan lafee akka namni tokkummaan sabni sagalee walii ta'uu godhu sigale qaanfadha ish qaanfadha waan hinaaffaadha wanti asirratti fiddee ajandaa isinii gootu maaliif maallaqa Abdii Raggaasaa harkate sana hin harkanneefi sheekotiin manzaraa akkana godhaa jirti jechuudha
akkana godhaa jirti. San gubbarraan ammaasis kanummaan ajandaa kana informationa baasu kunu ifiifuu nyaatee jira. Ifiifuu warra wal nyaatee jechuudha. Amma san gubbarraa warra deeninnatiiti warra gartee mootummaaf hojjetu hoggii mootummaan muddame. Hoggii Oromoo tokkummaan Oromoo mootummaa muddamsiifte. Waan akkanaa tana gaffidanii jechuudha. Ajandaa qoshaasha kushiinaa keessaa si'an. Ajandaa biyyaati moo ajandaa kushiinaatu irra fardi? Bar ummataa nurraa dhumaa jira. Ummataa nurraa buqaa jira bar. Ummataatu ala galaa jira bar ganna kana. Ummataatu mana hidhaatii torchi tahaa jira bar. Hayyoota keenyaan mana dukkanaa keessaa torchi tahaa jira bar. Maali garuu isin? Qoy ummatuma akkamis himme? Mee isiniin kun hawaasuma akkamii naa himame? Wahuma gartan fuutanii laayikiin heddummaannaan kaatanii. Sigal. Amma ajandaan ummata namaan ganaan ala. Ajandaan ummata gatiin qabu booda ajandaa Abdii Raggaasaati moo ajandaa obboleessa Abdii Raggaasaa barbaadachuu ta'a. Sigal. Bakka laayikiin itti hedduu. Anarraarra isiniin hin jennee bara. Sheekotiin manzaraatii fi gartee ijoolleen TikTok like fi share itti amantii like umatana heddummeessa ifiin ummataa sagalee taatii isiniin hin jenne sigale. Akka keenyaa kanam tokko like godhuus miliyoonni takka like godhuus wanni nurraa jijjiiramaan jirtu sigale nuti. Wanni nu idaamaan jirtu wanni nurraa irra ta'an jirtu. Wanni guddaan pooyintiin sagaleen ummata keenyaa kun namni lamallee dhagaheedha sigale. Adeeru qaanfadhaa. Qaanfadhaa. Ummata kanuma qilleensi oofuun ta'ina. Dheengadda duula anis arsiidha juu jalatti ummata kana walitti deebifnee hagam takka miidiyaan kun sossoo'ee ummanni sun sagalee harkate. Sagaleen sun har'a ni jirti. Meelaali? Sagaleen sun har'a ni jirti. Sagalee san qabannee osoo itti fufnee irra faayidaa qabamoo Abdii Raggaasaa irratti osoo bobbaanee irra faayidaa qaba. Saniifuu ummanni keenya waan itti jirtan tana gartee mee dhaabbadhaati iflaala kun gartee xiqqeenya guddaa keessa jirra. Xiqqeenya guddaa keessa jirra jechuudha. So amma iccitii hedduu gayyaa'u jirtu tana ummata miliyeenaan biliyeenaan saamamaa jiru kana agartee kara jaawariinis bahaa jiru kana namni irraa quba qabu hin jiru. Saboo jaawararra maal poosti godhe yoo jetteen irraa quban qaban siya. Irraa quban qaban. Amma maal ta'u jira hayyoonni keenya nama rafee dhungatu ta'u jira. Kunis ni jijjiirama yes ni jijjiirama. Waan kanarraa ifeega. Itti aansuudhaan injifannoon waboodha. Oltee bultee gartee sirnichaa gatii kafalchiisuuf gartee kara qormaata guddatti osoo tuffatanii osoo adda diina jaanii osoo harka kennisiifne jaanii osoo gartee tokkoon galan jaaniiti gartee arra sadarkaa raayyoonni ittisaa jeneraalonni gabbahee inaf juurra dhuftee jirti kun gartee waan akkanaan dhufeemi wareegama qaalii kafalaniiti gartee bu'anii caphanii waan kana fidanii gartee warroottan qaallichi sirritti Oromoo irratti dalagee keessattuu bakka bu'aa isaa gartee damee gullallee bildiqinnaa akka gaariitti irratti dalagee ture jechuudha. Maaliif jarri kun qolola sabboonummaa uffateeti aabaa'oon isaanii aabaa'oo fakkaatanii si wajji qabsaawanii amata meeqa gaara turanii uummanni ni amanaa jechuudha. Garuu jalaan bitamanii jiranii jechuudha. Bitamanii jiranii gartee kana ummata izeemaan caffee Oromiyaa seenee ifi filmaataan zeeroo bahee kana qabateeti gartee waboo tana diiguu barbaadee jechuudha. Gandaan firaan maaliin gartee waboo diiguu barbaadee himmijoineef jechuudha. Karoorri Daawit Ibsaatii fi karoorri Abiyyi Ahmad bakka hin geenye jechuudha. Kana maaltu bakka gahuu dhoorke tokkummaa fi cimina hawaasni keenya qabu wal dhageettii hawaasni keenya qabu jechuudha. Kun kajabeeffamuu qabu. Irrinni keenya garuu jabina keenya dhiifneeti gartee waan jabina keenya faayidaan qabne gargaarsa nuun taane jala urihuun kun xiqqoo amala waan nutti ta'eef waan kanarraa
xiqqooka if gabaabsinu gartee kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Itti aansuudhaan mooraa PP Jawaar Mohaammed wal shakkisiisee jira. Moora eenyuutu informationa kennaa jira. Namni kun as taa'ee biiroo keessaa informationa guuraa hin jiru. Ifii biiroo keessan dalagu seektara fedherraa yoo informationa barbaade sakandi bira dhaqaa gartee eenyuutu nama kanaaf informationa kennaa jira janiiti. PP'n kaleessa gamgamaa guddarra ooltee jechuudha. Diinni kee kanatti hayyoota irra mari'achuu jira. Ati immoo asii harroota keetii wajji raasarraa iyyaa ooltaa jechuudha. Saniifuu mari'achuu jiranii gartee wanni guddaan amma namoonni gariin siyaasaan Jawaar koftee way dubbiin Jawaar faayidaa dhabdee maarroo min tirkishoo jaasii galee Jawaar duraanis uummata Oromootiif sagalee ta'a. Tokkummaa saba kanaattiis. Wanni inni godhuu turees gaafassanuma. Warroottan amma abiyyi mootummaadhaa Jawaar humaa keessan jiru jettan kana barja akka abiyyi kun mootummaa ta'uuf namni qabsaa'ee gatii kafale osoon abiyyi lakkii hin barbaadu jedhee Oromoorra qabsaa'ee qabsaa'ota Oromoo haaniisisee deeninatii keessa taa'ee haaniisisee haan ajjeesisiisu lakkii bilisoomuu qabdaa jedhee namni gartee if kennee bilisummaa arraati abiyyiin itti faarsitu tana kafide namootuma arraati tuffattee gattiqqeessitu kanaa jechuudha. Namni siyaasaan kararraa deemtu beeka. Bakka itti deemtu beeka. Dhuma abiyyiitis ni beeka. Ji'oopolitikii kana hunda addunyaan maalirra jirti? Ameerikaan kaleessa maal turte? Ameerikaa kaleessa gartee hayyama siitiin ala addunyaan hin fincaanne arra Iiraan akkana funyaan quba keessee fargataan ichitti marii teessifti fargataan asin marii teessifti. Ji'oopolitikiin jijjiiramee jira. Arab Emireetiin duraan Afrikaa tana guutuu qabattee deemtuun arra baay'ata uummata siituu baasuu dadhabdeeti. Ameerikaadhaan maallaqa kiyya kaniin isin bira jabeeffadde guyyaa rakkinaa jee isin bira jabeeffadde san naa deebisaa jettee Ameerikatti iyyaa jirti. Ameerikaan nuti lola jirra, Iraan isinirraa ittisu jirra, maal isinirraa ittisu jirra, maallaqni amma sii deebifnu hin jiru jetteeti wal fixaa jirti. Ji'oopolitikiin akkana jijjiiramaa jira. Sigalee ji'eeti hayyoonni kun lafa sii kaasoo kanaa wajji jijjiiramuun. Sa'aatii amma tokkummaan nu barbaachisamoo waliiruun nu barbaachisa. Gartee ollaa keenyaa wajjoo tokkummaa nu barbaachisamoo wal dura dhaabbachuun nu barbaachisa. Wanni diinni Oromoo itti milkaawaa ture Oromoo fi saba biroo adda eeguudha. Oromoo fi Oromoo adda diiguu dadhabnaan Oromoo fi saba biroo adda eeguu turanii jechuudha. Oromoo namarraa eeguu turanii jechuudha. Oromoon akka Amaaraa wajjin haasoyin, Oromoon akka Tigree wajjin haasoyin, Oromoon akka Beenishaangulii wajjin haasoyin, Oromoon akka Soomalee wajjin haasoyin, Oromoon sabaa sablammii biyya Itoophiyaa sanii wajji akka dubbachuu hin dandeenyetti gartee Oromoo fi saba biroo iddoo dallaa ta'u ture jechuudha. Sanii har'a hayyoonni keenya beeytonni keenya diiganii namni tokko gartee eega rabbiin biyya takka walis sii kenne obboleeyyan mana tokko galuu yaada addaa qabaachuun malchiisa. Garuu mana kana yaada addaa qabna akkami waliin keessa mana kana keessa jiraanna. Takka immoo abalurraa ba'ee mana biroo haa jaarratuun marii barbaachisa jechuudha. Marii barbaachisa. Amma Itoophiyaa ofirraa Oromiyaa walaboomsuun Oromoof Oromiyaa walaba baaftee Oromiyaa if dandeessee biyya taateedha alaabaa mataa ishee afaan mataa ishee gartee bulchiinsa mataa isii qabdu jaarachuufu sabaa sablammii si wajji jiru kana mariisisuu barbaachisa. Yoo gartee adda fudhachuu kanallee nu barbaachifne sigale wajji jiraachuudhaaf maaltu nu barbaachisa jette saboota kana mari'achiisuun dirqama jechuudha. Maaliif dirqama? Yoo ati kana mari'achiisuu baatte Oromoo qofa jechaa oolte diinni kee kagartee faayidaa aangoo isaa tursiifachuu barbaadu maal godha? Jara kana gartee ulee godhatee as keessa Oromiyaa keessaa si buqqisuu deeman akkana si godhuu deeman yoo inni aangoo irra hin jiraanne akkana taata maal jeeti gartee saba biroo ulee godhatee Oromoo hanga maallaqaan bite tanaa walitti hidhaatee humna guddoo ta'ee dhufee si dhawaa jechuudha. Waan inni gartee humna godhatu tana jalaa diiguu qabda yaadu qabda. Yaadu qabdaa jechuudha.
humna isaa facaasu qabda jechuudha. Lakkii nuti kan qabsaa'u jirru mirga keenya malee nama gabroomsuufi miti. Amaara gabroomsuufi miti. Tigree gabroomsuufi miti. Akkuma dur jiraattanitti Oromiyaa keessa jiraattanii filmaataan namni isin filatus akkasuma biyya bulchitanii. Garuu daangaa Oromiyaatii fi Oromiyaa irratti diriddira adeellam jedhaniiti gartee kasi jala murtee ijoollee wajji yaa'u jirti jechuudha. Kana gartee danquudhaaf kana gartee fannoon anjaaradhe kaminna harkaa fudhatan. Fannoon anjaaradhe kaminna harkaa fudhatan. Beenishaanguliin anjaaradhee hidhachiisee gaaratti ofi akkaminna harkaa fudhatan jeeti gartee diinni Oromoo osoo hudduu lafa riguu hudduun isaa dhallaa jaltee isaa fakkaachuu jirti jechuudha. Kana hunda ijoolleen tun osoon isin quban qabaanne osoon isin deeggarsa gayalleen kennineef akka sabni biroo ummata isaanii gartee kapiippii keessa jirus uwwisa guddaa kennaaf fannoodha. Amma ijoolleen Amaara ta gartee piippii keessa namicha kana hojii jirtu uwwisa guddaa informeeshina gayaa kennitiif sigalee hoggi raayyaa ittisa namichi sossoosuu deemu hoggi gartee dirooyiniin dha'uu deemu bakka akkasii dha'uu deeman kana hunda duraa sossoo janiiti. Ammas dirooyinii irra guddaa kaajejuu isaanii gaarafaa tumaa oolan guyyaa dheeraa maallaqa guddaa kana baasan sigalee isaanirraa meessanii. Keenya kun ammoo kallattumaa waboon hin arkanne malee silaa kallattumaa waboo ija dhaamsaa jechuudha. Kana hunda keessa qabsoota na suuta gangalchaa bineensa kanarraa eegaa qoree irraa dhigaa horofa irraa dhigaa udaan inni bineen wallaalaan keenyatti dibu kana hundarraa maasasaa suuta gangalchaa oofu jirti jechuudha ijoolleen. So kana silaa arra hayyoonni keenya hoggii isaa wal dura dhaabbatannoo jennee tokkummaa isaanii eeynee bakka takka dhufnee mooraa takka dhufnee gartee qabsoo teessan jabeeffadhaa wal dhageeffadhaa. Sigal ego keessa moohadha sigal irra guddaa hayyoota keenyaatis wanni miidhe ego isaanii moohachuu hin dandeenye. Ego isaanii injifachuu qaban sigal namni tokko wayii bahuudhaaf ego isaa injifachuu qaba. Osoo beektuu akka naman beekne ta'uu qabda. Osoo beektuu akka naman osoo gartuu akka naman garree ta'uu qabda. Sigal wayii bahuudhaaf saba keetillee wayii baasuudhaaf sigal. Nama wajjin mari'achuu garaan kee hunda si gubatu dirqama sabaatiif teessee wajjin mari'achuu qabda. Igoo keessan gabaabdutti waliigalatti hayyoonni keenyaas igoo isaa injifatee walitti dhufee mooraa qabsoo Oromoo itichee ammatti wanni qabnu maali? Humniti nuti qabnu maali? Jabinni nuti qabnu maali? Dadhabinni nuti qabnu maali? Jee if gamaagamee gattaa'ee sigalee. Humna qabu san jabeessee humni inni qabu wabuudha. Ummata isaati. Tokkummaa isaati. Sigalee. Tokkummaa gartee diinni seenee aangoo isaa dheereeffachuuf gartee shawaa wallagga maarree jee gartee amma dubbii san iyyinee dhaabsifne malee dubbiin baharootii fi dubbiin gartee badhoo dachaas hagam takka oowwiti harkitanii haga dubbiin battee urgee isaatii fi dubbiin Haacaaluu hundee isaa hangas takka na oowwine jechuudha. Maaliif ifiif godhan waan ifiin godhin tane ni oowwisanii jechuudha. Daranuu saba kan adda baasu jedhanii gartee warra saba keessa taa'ee qolola sabboonummaa uffate kana ati firraa eegdu akka gaariitti halkanii guyyaa boqonnaa dhabdee firraa eeguu qabdu nama si keessa taa'u irra badaa nama kasi keessa jiru ha qolola sabboonummaa uffate. Amma Yuusuf ilma jaarsaa kan jedhan kun qaallichi gartee Daawit Ibsaatii fi Abiyyi idduu deemu kun mooraa Suudaan keessaa akka Abiyyimmaa mucaa mileenjuu kana fudhatee guddifatetti Daawit Ibsaa fuudhee guddifate jechuudha. Namni kun Daawit malee waa takka hin beeku jechuudha. Amma deeninnatii sadarkaa olaanaa federaalaa fi Oromiyaa hunda isaa sossoosaa jechuudha. Angaafaan biyyan na simatanii harkan nama kana ijjetii yaani waajjira pirezidaantitti harkee jechuudha. Nama gosa addaa bineensa gartee fuula isaatu yoo ichi ilaalte si sodaachisa. Kanaa jechuudha. Ati immoo gaafa nuti biyyaa gallu san osoon daawwitichi keessa deeninnatii hojii dalagu jiruuti asii goota kiyyeettee isa baaddattee mana kaayyettee bira teessaa jechuudha. Qabsoon Oromoo tana wanni itti wal dhabde.
amma warri kaabaa kun maal nu caalan leencoo wanti Geetaachoo Raddaatii fi Gabratsiyoon naa qabadhu dubbiin anjuutan Geetaachoo Raddaatii fi Gabratsiyoon waliin dhabne Tigraay baraarraa baasketii takka keessatti kan namichi akka dursanitti kan huncafa inni wallolu qabnaa akka hattuun gartee tuun hoggii boskii wallooytu tuun kiisa seenti hoggii fuudhee arke keessi jalaa ceeyaa kunii ka'ee jala ceeyaa bakkatti idda fudhatanii waliin dhaqanii jechuudha. Dalagaaf wallolti malee beekii wal dhabdee wallolti hin jirtu hattuun sun akkasii wallolan Gabratsiyoonii fi Geetaachoo Raddaa hiccitiin takka tan Geetaachoo Raddaa Abiyyi fiden jiru. Sila Abiyyi information arkate Geetaachoo Raddaa jechuun nama gartee bakka meeshaan warra Tigraay jiru takka beeku. Akka gartee sheeyni quraana isaa beekutti harfii quraana isaa beekutti ajjata beeka bakkatti gartee Tigreen waa awwaallatti. Sila osoo information kenneefi takka dirooyiniidhaan dhaqee barbadeessisuu danda'a. Takkatti nimne takka. Amma deengadda bakkan taane information kennaniitiin gaara keessatumaa oole qawwee tokkos namicha tokko haloontiisu qofa jeesiyanii dirooyiniin guyyaa dheeraa gaara tumsiisaa oolanii maaliif namichi doofaadha humaan beeku siigale jarri ifiif guddise sirri beeka dadhabina isaatii fi wiiknesii isatti fayyadamu jiran sirritti dadhabinni isaa maal nama isa faarsu kana amana siigale goota kiyya waya bichuu kiyya ati jennaani inni ganaa manaa usii dhiisee deema siigale faaruu hangana sirraa argamu jarri maal godhe gartee ati Maqaleedha na arrabsi ati Finfinnee is na arrabsi jedhanii walii galanii adda bahanii keenya immoo tanan qabu keenya eega dabee dhugumaan walirra dalaga siigale amma Daawit Ibsaa kaafaa oo gartee isa amantee isattiif kennitee bakka wajji dalayna jettee kaafaa oo isattiif kennite Baqqalaa arii jedhaniin jaarsaan Baqqalaani ariisisan Jaawar baasii jedhaniin Jaawarni baasise kaafaa umaa'uu diigamuu ifarkanii mararaan eeguma walakkaa tana ga'e hay Daawit akkam na godhu jira jee dubbii hoteela ulilli an dubbii gaafa hoteela ulilli san viidiyoon awwaraabe namni yaadattan waan hin anjeenii yaadattan guututti awwaan hin jettakkan irraa fadhu waan hin waggaa kunan dura jeelle sigale namni waan kana oofu jiru Daawit Ibsaati malee mararaa guddinaa irraa quban qabuun je samaaluma soo habbutu ajaniitu waan qowantii tan dubbiseetu maan ubsa sigale arra deemtee dubbiin sun kun hojaa wargabbaase jechuudha ichi mararaa guddinaa ichitti if arke sigale ichitti if arke Daawit maal godhu jirtu lakkii kana nuti jaarsin mariifate mabaarage kaafaa otti if kennite kas godhee jechuu keenya maasoggii wallolee sirrumatti daba jarrimma fannoo hogganaan fannootii fi kaaraat kiiloo jiruus wal quba qaban haa wal arrabsanii haa waan fedhan waliin jaanii malee information waliif geessan waan kana ummanni keenya barachuu qaba hayyoonni keenya keessattuu biljiqannaa keessa jirtus biljiqannaa ala jirtus diinummaadhaan ija diinummaati wallaaloo ozoon hin taane kan ati wal dhabdee yaada malee kan ati qabdu Oromoo fi Oromiyaa tahuu hin dagatini amma Gabratsiyoonii fi Geetaachoo Raddaa tan nuti qabnu Tigraay kan nuti qabnu diinni keenya sirnammaa aangorra jiru kana sigale sirni kun akka gaafa duraa san bakka takkatti baasketii tokko keessatti hilleenu cafaqesan akka akkas hin taane yoo ati ciise kuchiise anaa dhufee Finfinnee Tigraay qabata still sumaa jira sigale yoo ati jabaattee an dhufee sigale jarri wal mari'atee adda bahee wal mari'atee adda bahee dandeettiin isaan qaban kana dandeettii tanan qabne nuti sigale amma fakkeenyaaf sanyii Nagaasaatii fi Marroo Dirriba jaallan waliin gartee corroqa dhugee fincaan dhugee gartee gaara kana keessa waliin deemu ture amma garuu lachuu isaaniitu yoo wal harka wal bobeessanii jechuudha ambiti kasii miti hogganaan fannootii yoo gale jarri gaaraatii sirratti nololu
already inni galeeti ifiifu keessa seenee information fidaa caasaa qaburraan information fidaa so ummanni hayyoonni keenya keessattu ego teessan gartee ana beekaa na qofaa kana dhiiftanii gartee walitti dhuftanii wajji gatteessanii akkuma amma Jaawar Mahammad wallaalaa fi wallaaltu hunda walitti qabee ati Oromoodha biyyatti sun silaallatti na qofa laallattu beekaa qofa laallattu wallaalaas ni laallatti maraataas ni laallatti miskiinaas ni laallatti qabaataas ni laallatti khootu jee gartee hulaa diskeeshinii banee akkasitti gartee nama wajji haasawsan sigale isiniis gartee akka akkasitti gartee hayyoonni keenya guutuun dhaabbileen siyaasaa Oromoon qabdu guutuun akka gartee hulaa diskeeshinaa san bantanii wal mari'attanii ilaaf ilaameedhaan wajji haasawtan kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Sangubbarraan hawaasni keenya waan takka waan dhufe hunda jalan ceenaa xiqqoo hawaasa dammaqaa ta'a. Wanni dhufe takka hundi yeroodhaaf ajandaan Facebookaatii fi ajandaan TikTokiitii fi aduun takka aduunis hoggii orraa kana si gubdi hurkaa kana hunda namni akka sheekaa kamaluu qabu kun hundi koofiyaaf irraa fuudha yeroo xiqqoo booda kutte gubaatiin sun dubbiin TikTokii fi Facebookiitis akkasi hoggii dhuftu tana si gubdee waan ganaan kunne fakkaattee si jalaa goota keenya siin jedhanii ilaalu hoggii ati irraa haasofte hafuura darbaa akkatti waygoonni dhufe gaa jedhanii ilaalu wanta jedhan yoo borummaa fi iftaan guyya lama boodatti deebi'ee gartee ummanni ni hifata garuu guyyaan tokkichaan ati goote sun waa hedduu balleessaa jechuudha. Guyya tokkichaa faarfamtu sanii fi ajandaa namni si jalaa qabu laaltee gartee waan guddoo hawaasni waliin qabu tana eeggachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Amma dubbiin karaa biroo tarkaanfachuu teessi. Karam tarkaanfachuu teessi, karaa gandummaa tarkaanfachuu teessi. Yoo jabaate namni yoo dubbiin itti jabaate ganda jala dhaqa. Dhaaphaa dheengadda dhaaphaa jenne dhaaphaa ni gayaa. Jajjaboodha isin akka gaarii nama saaxiltanii ni gayaa saaxiltanii dhaaphaa osoo haqaan guddoon udaan fiddii jette Oromoo. Nama yoo irra deddeebitee tuttuqaa oolte namni kunis karatti bakkatti dahatee firraa si dhorku barbaada dubbiin amma karaa biroo jijjiiramuu teessi. Warri itti dhiyaata warri waan kana keessa beekan ni gahaa jaa ajandaa uummata keenya ka hidhameef ka buqqa'ee ka du'e gartee kan duraan sagalee taanee fi iyyaa fi jirru kana kan waliin itti booyaa jirru kanarratti haa deebinu. Mariin TikTokis tajawweetis yeroo gabaabaa keessatti iddoo sanatti itti fufti gartee sabaa sablammii hunda yaamnee mari'achiisuu yaana TikTokiin gaa waan gaariif akka oolchuu dandayan sigale isin garsiisuudhaaf hojii jalqabnee itti fufuuf yaana isinillee if qopheessaa nagaan naa jiraadhaa hanganuma sheer walii godha wal kabajaa wal jaaladhaa wal dhageeffadhaa. Wabo amma humniti qabnu waboodha wabo jabeessaan jedha nagaa jiraadha.